Harka fuunee kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media qophii keenya addaa har'aatiin Odaan Oromoo biratti hiikaa maalii qabaa, aadaa keessattuu maal fakkaata kan jedhu kan isin biraan ga'uutaa qophicha qopheessuun ani kan isin wajjin turuu Ibsaa Gadaatiin hamma dhumaatitti na wajjin turaan affeerraa kooti. Bakka Oromoon jiru hundaa Odaan ni jira. Baadiyyaatti Odaan gaaddisa loonii fi bakka araaraa fi jaarsummaan itti geggeeffamudha. Uumama isaa galma waan fakkaatuuf bakka seerri itti mutumatamuu fi yaa'iin firaalee itti ba'anidha. Akkasumas Oromiyaa keessatti haasxaa fi faajjiin alaabaa fi chaappaan Odaa qabu, faaya mormaa fi harka akkasumas uffata aadaa Odaan miidhagu. Wannuma Odaan jiruu fi jireenya hawaasaa Oromoo keessatti bakka guddaa qabuuf ture. Baatii muraasan duraa Odaan godina Gujiitti waggaa 3 dura jigee ture ka'ee dhaabbachuun lalisuu eegaluunsaa Odaa guddaa ta'e kan turee fi jaarsoliin yookaan manguddoonni haala kana bara milkii ta'uu mul'isa jechuun walitti hidhama aadaa waliin qabu ibsanii turan. Odaan fakkeenya muka milkiidhaa. Oromoon Odaa jaalataa, bakka guddaas kennaaf. Cal'isee mukuma isaatiif osoo hin taane mallattoo inni bakka bu'u achii dhuftee aadaa fi seenaa Oromoo keessatti qabu guddaadha jedhu qorattoonni seenaa. Odaan Oromoo biratti yoomirraa jalqabee akka faayidaarra oole qorannoon barreeffame sirriitti ifa ta'ee dhalootatti darbee hin jiru. Looreet Tsaggaayee Gabramadiin garuu waa'ee Irreechaa fi Odaa baruu Gadaa irratti waggoota hedduun dura akka barreessanitti ka'umsi Odaa Kuushirraa naannoo bara 800 dhaloota Kiristoosiin dura akka jalqabe dubbatu. Odaan muka osoo hin taane yaadadha namoonni jedhanis jiru. Hayyuun aadaa fi seenaa dhimma kanarratti dubbifame keessaa tokko Dr. Gammachuu Magarsaa Odaan muka osoo hin taane yaadadha jedhu Dr. Gammachuun. Akka hayyuun kun jedhanitti bineensis namnis Odaa qaba, akkasumas muknis Odaa qaba. Kanaaf jedhan Odaan yaada malee muka qofa miti kan jedhamuu fi aadaa Oromoo hunda bakka bu'u Odaa waan ta'eef jedhu. Oromoonis aadaadhumaan Odaa muka abbaa keenyaa jedha. Eegaa waan hunda akka mallattootti kan mul'isu ammoo mukicha Odaati jedhu. Bineensa keessaa leencii, simbira keessaa ammoo risaatiin Odaadha. Keessumaa guutuun risaan akka Odaatti ilaalamaa, nama keessaa ammoo qaalluun Odaadha. Garuu qaalluu yeroo jennu warra faagduu jechuu miti jechuun Dr. Gammachuun barreessanii jiru. Dirribii Damissee bokkuu pirezidaantii Waldaa Maccaa fi Tuulamaa fi barreessaa ilaalchaa fi seenaa Oromoo kan turanii, isaanis Odaan akka mukaatti muka garuu akka dhugeeffannaa waaqeffannaatti muka ayyaana milkii qabeessadha jechuun ibsanii jiru. Odaan gaaddisaa hin gogus, lafarra bal'atee dagaaga malee. Yeroo goge gogni hammaatee gammoojjii keessa mukni marti gogu Odaan achumatti hafu. Odaan osoo bokkaan hin roobin turellee bishaan malee waggaa 2 hanga 3tti turuu danda'a jechuun obbo Dirribiin himanii jiru. Odaan ofumaan galma ta'aa kan jedhanis jiru. Odaan irra keessaa bal'atee lafarra dagaagee deebi'ee karaa biraa lafatti gadi bu'uuf. Kana jechuun ofumaan mana ta'a, ofumaan galma ta'e jechuudhaan dubbatu. Akka hayyuun aadaa fi seenaan kun jedhanitti Odaa jalatti aduun nama hin gubu, sagaleen illee nama hin jeequ. Warri Odaa jalatti mari'atanis sagaleen isaanii alatti hin ba'u. Kanaaf Odaan galma aadaa ayyaana qabu kan jedhamuuf jedhu. Akkasumas Odaan bakka araaraati. Odaa jala ta'anii gosaa fi araarri kan taasifamu. Achi jala teessee yoo waaqa kadhatte siif dhagaa ni milkoofta. Seerri achi jala teesseetumatti hojiirra siif oola jedhu obbo Dirribaan. Dhimma muka Odaa adda taasisuu keessaa tokko Odaa bakakkaan hin dha'udha. Kana malees bineensonni kan akka bofaa fi jawwee ittiin galan. Odaatti wantoonni nama rifachiisan hin galan waan ta'eef achi jala bilisaan taa'amee aara galfachuu fi araara raawwachuun ni danda'ama jedhu obbo Dirribiin. Walumaa galatti Oromoon Odaa akka mallattoo araaraa, mallattoo nagaatii fi milkiitti ilaala. Kanaafuu Odaa jala waraanni hin qubatu jedhu hayyuun kun. Odaa jalatti wanti hamaan hin hojjetamu. Odaa jalatti adabbiin du'aa hin dabarfamu, hin raawwatamus. Odaa meeqatu jiru kan jedhuuf immoo Odaa meeqatu jira gaafii jedhuufis Odaan miliyoonatu jiru jedhaan obbo Dirribaan. Odaan kan Oromoon beekamtee kenneef qofatu lakkaa'ama malee hedduutu jira. Fakkeenyaaf Tuulama keessa Odaa Nabeet jira, Arsii keessa Odaa Roobatu jira, Odaa Bultum Harar keessa jira, Odaan Bisil Maccaa irraa, Odaan Gaarrees Boorana jira, Odaan Makoodii yookaan Odaan Garaadoo ammoo Wallotti argama.
Isaan kun kan beekamtii argatanidha malee Jimmaa, Wallaggaa, Shawaa keessa odaan jira jedhu ogeessi kun. Odaan Oromoon jalatti wal ga'uu fi wal araarsu 5 fi 6 qofa miti. Kun dogongora guddaadhas jedhu. Oromoon odaa hin muruu ni safeeffataa, horiin jalaa dheedaa, namni ammoo jalaa facaafatee haamata jechuun obbo Dirribaan dubbatanii jiru. Kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media, qophiin waa'ee odaa irratti isinii qabadhee dhiyaadhe kan hanga ammaatitti ture. Hanga sagantaa biraatii walitti deebinutti sagantaa Oromiyaa Global Media fan wajjin turtii gaarii.